Toleegaa obboloota keenya yeroo darbe paartii waanii keessatti akkaawuntingii maal akka ta'e akkasuma biizinesiin faayidaan akkaawuntingii yuuserii yookiin fayyadamtoonni akkaawuntingii maal akka ta'ani ilaalaa turre. Akkasuma building block of accounting kan jedhaman kanneen akka itiksii kana standardii fi measurement waan jedhamu ilaalaa turre. Akkasuma accrual method of accounting, cash method of accounting more irraanfachuu kan hin qabne simbiraan hafani. Accrual jechuun si yaadachiisuu fi kaampaaniin tokko expense yoo incur godhe yookiis immoo revenue yoo argate yeroo earn godhe yookiin expense sana incur godhe galmeessaa jenna akka accrual method of accounting itti malee yeroo kaashii fudhatu yookiis maallaqa fudhatu miti jennee dubbanneerra. Kana si yaadachiisuu fi baay'ee murteessaa waan ta'eef akkasuma illee economic entity assumption maal akka ta'e monetary unit assumption maal akka ta'e kana dabalatee kanarraan kana feesi kanneen akka fair value principle, historical cost principle kan jedhaman fa'i kana ilaalaa turre. Ammoo kutaa lammaffaasaa basics of accounting equation or the foundation of accounting system kan jedhu ilaalaa jechuudha. Kanaaf iyyuu isin immoo subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Nuyisi amma nu danda'ame kuni fedha keenya otoo hin taane dirqama lammummaati waan ta'eef kan kana goonu. Yookiis immoo baay'ee dandeettiin keenya kan namaarraa adda otoo hin taane waan qaban namaaf sheerii gochuuni gaarii ta'e waan nutti mul'ateef kana eegalle. Egaa isin immoo koomentii irratti waan nuyi sirreessuu qabnu kun jalqaba keenya waan ta'eef waan nuyi sirreessuu qabnu nutti himtanii akka nuyi sirreessinuu fi karaa koomentii nu duukaa haasa'uu ni dandeessu jechuudha. Egaa mee har'aa accounting equation kan jedhu kana haa ilaallu. Accounting equation maal jedha kan jedhu. The accounting equation is an equation that express the following relationship. Innis maalidha? Asset equals to liability plus owner security. Assetiin maal wajji wal qixaadha? Liability plus owner security. Ishee kana sirriitti qabachuu qabdu. Maaliifi guutummaan accountingii gaafa barattanii waan kun simbiraan hafani. They are a basic accounting system. Kanaafi warra kana dagachuun qabdanii jechuudha as keessatti. Kanaafi as keessatti immoo asseetiin maal akka ta'e ni ilaalla, liabilitiin maal akka ta'e, owner security maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Asuma gadi siqee asuma jalatti maal jedha? Resource equals to the source of the resource jedha. Kana jechuun asseetiin resource yoo ta'e liability fi owner security immoo source of resource sanadha jechuudha. Gabaabumatti asseetii jechuun resource yookiin qabeenya sana jechuudha. Kan amma fakkeenyaaf kaampaanii tokko keessatti laandii ta'uu danda'a, equipmentii ta'uu danda'a, kaashiin kaampaanii sana sun qabu ta'uu danda'a. Gabaabumatti wanti organizationii sana keessatti argamu suni resource isaa yookiin qabeenya isaa suni asset jedhama jechuudha. Liability inni jennu immoo fakkeenyaaf kaampaanii sana yeroo hundeessan yookiis organizationii biizinesii hojjetu tokko yeroo hundeessan liqaan yookiis immoo liqeeffatanii ta'uu danda'a kan isaan invest godhan asseetii sana hundeessuuf jechuudha. Yookiis waan tokko yeroo servisii kennan yookiis immoo wayis mana kireeffatanii ta'uu danda'a yookiin building tokko yeroo kireeffatanii
liqaan yoo kireeffatan ta'e inni akkasii kuni liability jedhama. Liqaa isaa organizationii sanarra jiru jechuudha gabaabumatti. Owners equity jechuun immoo owneroonni achi reesoorsii sana keessaa gahee yookiin shoora isaan qaban, gahee jechuun kiyya qabeenya isaan achi keessaa qaban erga liability yookiin liqaan kun irraa bahee jechuudha reesoorsii sana keessaa yookiis qabeenya isaanii sana keessaa aseetii sana keessaa erga liqaa sana baasanii ka'anii wanta achi keessatti hafu owners equity jedhama jechuudha. Owners equity equity equals to creditors equity plus owners equity. Suma nama dubbadhe creditors equity jechuun liqaa waan organizationii sanarra jiru yoo ta'u, owners equity jechuun immoo erga sun kaffalamee ka'e wanta achi keessatti hafu owners equity jedhama jechuudha. So kana keessatti waan beekuu qabdanii akka maatimaatiksii fakkeenyaaf asset equals to liability plus equity isa jedhu kana asset equals to owners equity plus liability jechuun hin dandeenyu. Mathematically yoo hojjenne lakkoofsa normally garuu yeroo equation isaa kana barreessinu asset equals to owners equity plus liability waan jedhu wrongidha ta'uu hin danda'u. Maaliif dursa claimeriin yookiis immoo waan sana keessaa argachuu kan qabu claimiin inni dura assetii sana keessaa jechuudha creditorodha. Owners equity ownerota otoo hin taane creditorodha. Kanaaf amala jijjiirraa iddoo inni jedhamu yookiis commutative property waan jedhamu as keessatti hin hojjetu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna yeroo hunda asset equals to liabilities plus owners equity jennee kaa'uu qabna waan jedhudha. Kanadha asset equals to liability plus owners equity. Ishee kana beekuun maaliif nu fayyada? Yeroo balance sheet hojjennu nu fayyada. Akkanuma transaction yeroo hojjennu nu fayyada. Kanaaf ishee kana sirriitti qabachuu qabna. Yeroo basic accounting equation warra jedhaman kun nama biraan hafan waan ta'eef jechuudha. So these equations are provides underlying framework for recording and summarizing economic events. Isuma nama dubbadhe applies to all economic entities regardless of the size jedha. Equationiin kuni size yookiin type tiin otoo adda hin qoodiin gosa economic entity yookiin business kam keessatti kan hojiirra ooludha jechuudha. Asset jechuun akkuma nama ibse a resource a business owns jedha. Resource businessiin tokko own godhudha jechuudha gabaabumatti assetiin. As keessatti gaa murteessaa kan ta'e assetiin kuni future benefit kennuu qaba. Assetidha jechuu fi future benefit kennuu qaba. Karaa biraa immoo maal jechuu dandeenya? Assetii ta'uuf waan tokko past transaction irraa kan madde ta'uu qaba. Yookiis gara fuulduraatti kan ta'u otoo hin taane past transaction irraa equipmentii tokko binne irra yoo ta'e equipmentiin sun assetidha. Future benefit kenna. Past transactionidha immoo. Yookiis immoo liqaan binne yoo ta'e equipmentiin suni past transactionidha yookiis darbeera jechuudha. Transactionii sana yeroo darbee raawwate waan ta'eef. Kanaafiyyuu assetii jalatti kan ramadaman kanneen akka kaashii ta'uu danda'u, baay'ee sirratti mul'atu, inventory ta'uu danda'a, equipmentii kanneen akka laandii ta'uu danda'a, prepaid insurance ta'uu danda'a, supply ta'uu danda'a. Warreen akkasii kuni asset accountidha. Yeroo transaction hojjennu akkasinii galuuf ishee kana qabachuu qabdu. Kaashii, inventory, equipment, supply, insurance kanneen biraallee baay'eetu jiru. Warra asset account ta'an kana baruu qabdu jechuudha. Liability immoo claim against asset or debt or obligation. Fakkeenyaaf birrii fudhanne ganaa hojjennaaf yoo ta'e nuyi fi obligation tu nurra jira jechuudha. Inni akkasii liabilityidha. Or in other words creditors party whom money is owed. Yookiis liqaa tokko fudhanne irra yoo ta'e
maallaqni nuyi isaaniif kaffallu gara fuulduraatti inni sun liability jenna. Kana more dubbadheera itti galumsa irratti. Kan akkaawuntii liability ta'an yookiis immoo liability akkaawuntii warri ta'an jechuudha. Kanneen akka accounts payable, notes payable ta'uu danda'a, interest payable ta'uu danda'a, salary payable ta'uu danda'a. Payable warri jedhan yeroo baay'ee liability accountii dha. Inni kabiraanii equity dha. Equity'n claim on total asset dha. Ownership claim on total asset yookiis immoo hundeessitoota yookiis owneroota asseetii sana erga liqaan sun yookiis immoo obligationii sana ofirraa baasanii ka'anii resourcein achi keessatti hafu suni equity jedhama jechuudha. Yookiis immoo ownership claim on total asset referred to as a residual equity dha. It can be share capital, ordinary or retained earning dha. Egaa owners equity keessatti waan beekuu qabnu investmentiin jira, investment by shareholder, revenue jira, dividend to shareholder jira, expense jira. Warri kuni owners equity jalatti ramadamu. Isaan kun immoo tokko tokko maal akka ta'an mee haa ilaallu. Revenue result from business activity entered into for purpose of earning income. Kuni maalidha? Businessii sana yeroo hojjennu income argachuuf businessii tokko yeroo hojjennu galii nu achirraa argannu suni revenue jedha. Fakkeenyaaf binnee gurgurra merchandiserii yoo ta'e imma binnee gurgurra yoo ta'e waan tokko binnee yoo deebisnee gurgurru inni gurgurree suni yookiis immoo waan nuyi gurgurree maallaqa arganne suni revenue jedhama. Yookiis immoo karaa biraa servisii tokko namaaf kenna. Garaajii tokko jechuudha. Fakkeenyaaf garaajii tokko makiinaa tokko waan tokko sirreessine maallaqni nuyi achirraa argannu sun revenue jedhama. It generally result from selling merchandise jedha, performing a service jedha, renting property jedha, lending a money jedha. Isuma nama haasa'e kana jechuudha. Inni kan biraan immoo expense. Expense are cost of asset consumed or service used in the process of earning revenue. Kana jechuun immoo yeroo fakkeenyaa fi yeroo biizinesii hojjennu sana jechuudha. Gabaabumatti kostii nuyi incur goone yookiin baasii nuyi baasne suni expense jedhama. Fakkeenyaaf yeroo hojii sana hojjennu hojjetaa tokko hin qacarraa, hojjetaa sanaaf miindaa kaffalla. Miindaa nuyi kaffallu suni nuyiif maalidha jechuudha? Expense yookiin baasiisa jennu jechuudha. Common expense are salary expense ta'uu danda'a, rent expense ta'uu danda'a, interest expense ta'uu danda'a, property tax expense ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraani dividend. Dividend are distribution of cash or other asset to shareholder jedha. Dividend jechuun immoo kaashii yookiin aseetii owneroota yookiis shareholderootaaf kan kaffalamu ni jira. Fakkeenyaaf yeroo dhumarratti jechuudha, yeroo biizinesii isaanii hojjetan sana kaashiin personal useif akka isaan fayyadamanii fi isaaniif kennamu jira. Waan isaaniif kennamu suni dividend jedhama jechuudha. Yoo nama tokko ta'e immoo yookiis proprietorship yoo ta'e immoo withdrawal jenna jechuudha. Isa kana reduce inni kuni egaa tokko tokkoon investmentiin, revenue, expensein, dividendiin kuni effectii qabu equity irratti. Effectii isaanii mee haa ilaallu. Effectiin isaanii maalidha yoo jennee ilaalle jechuudha. Investmentiin owners equity dabala. Equity kana dabala jechuudha. Akkasuma revenue yookiin galiin
equity biizinesii sanaa hin dabalaa jechuudha. Invest gaafa godhan hin dabalaa, yeroo galii argatanis hin dabala. Dividendiin immoo equity kana hin hir'isa. Yeroo kaashii sana biizinesii sana keessa personal use isaanii fi yeroo kaashiin kaffalamuu fi shareholderoota sanaa fi equity sana hin hir'isa jechuudha. Expense yookiin baasiinis akkasuma owners equity yookiin equity kana ni hir'isaa jechuudha. Effektii akkasii qabu. Isaan kana beekuu qabdu. Investmentiif revenue hin dabalu equity, dividendii fi expensiin immoo hin hir'isu jechuudha. Equity isaan kana qabachuu qabdu. Dhaqee chapterii itti aanu keessatti isin fayyadu waan ta'eef. Meestii gaaffii kanaa hojjennu. Classify the following items as issuance of shares, dividends, revenue or expense. Then indicate whether each item increase or decrease equity dha. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti rent expense. Inni kun classification isaa maal jaladha? Expense jaladha. Owners equity yoo decrease godha. Inni hir'isaa jechuudha. Inni kan biraan lammaffaarraa service revenue. Inni kun revenue dha. Owners equity yoo hin dabala. Inni itti aanu dividendii. Dividendii madha. Owners equity immoo yookiin effect on equity decrease godha jechuudha. Salary expense dhaan immoo inni kun immoo equity maal godha? Ni hir'isaa jechuudha. Egaa kanaan warreen kana erga akka kana jenne inni itti aanu using accounting equation dha. Accounting equation kan akka apply goonu transaction keessatti. Transaction jechuun immoo it is simply business economic events recorded by accountant. Economic event accountantiidhaan galmaa'udha gabaabumatti transaction jechuun. Fakkeenyaaf yeroo bittanii gurgurtanii amma yeroo waan tokko bittanii kaashiidhaan birrii 2,000 bittanaa jennu. Kaashii amma kaffaltanii fi jechuudha. 2,000 yeroo bittanii maal immoo bittanaa jennu fakkeenyaaf meeshaa tokko yoo bittanii yookiis equipmentii tokko bittanaa jennu fakkeenyaaf. Yeroo kaashii birrii 1,000 immoo equipmentii sana bittani. Kaashii jettanii hin galmeessitu, equipmentii jettanii hin galmeessitu. Kana jechuun kaashii hin hir'isaa, equipmentii jennee immoo positiiviidhaan galmeessinaa jechuudha. Warra akkasii bakka kana jechuun transaction jechuudha. Servisii tokko kennitan, maallaqa fudhattan. Maallaqni isin fudhattan sun hin galmaa. Akkam jedhee galmaa kaashii yoo fudhattan kaash jedhee deebiitaa chapter 2 keessatti waan ilaallu yookiin bifa transactioniidhaan ilaalla. Amma kaashiin asset accountidha. Revenue immoo equity accountidha. Kana egaa kaash jennee asset accountii jalatti assetii jalatti galmeessina. Revenue jennee inni equity jalatti galmeessinu kun gabaabumatti maal jechuudha? Transaction jechuudha jechuudha. It may be external or internal ta'uu danda'a. Akkuma jenne within the organization sana keessatti transaction raawwachuu danda'a. Yookiis immoo organization alattis transaction raawwachuu danda'a jechuudha. Not all activity represent transaction jedha. Activity hundi transaction represent yookiin bakka bu'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf wanti qualitative ta'anii amma fakkeenyaaf monetary termiidhaan waan ibsuun nu hin dandeenye tokko galmaa'uu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf maal haa fudhannu fakkeenya yoo maal jenne gaariidha. Good manageriin tokko bu'aa inni organizationii sanaaf kennu yookiis sababii iskiilii guddaa qabu bu'aa inni organizationii sanaaf kennu qualitativeidha yookiin bifa maallaqaan ibsuu hin dandeenyu waan ta'eef akkasii akka transactioniitti bakka bu'uu hin danda'u yookiin immoo galmaa'uu hin danda'u jechuudha.
each transaction has a dual effect on accounting jedha. Kana jechuun dual effect jechuun yoo aseetii hir'ise gama bitaan yoo hir'ise gama mirgaanis hir'isuu qaba. Kana jechuun dirqama baalaansii ta'aa deemuu jechuudha. Harki mirgaa hima walqixaa gamaaf gamanaan yeroo hojjechaa deemnu walqixanuu ta'aa deemuu qabu kan jedhu wayii hammataa jechuudha inni kun. Inni amma nuyi wanti activitiin organizationii ta'u tokko keessatti ta'u transaction bakka bu'u inni jennu mee fakkeenya kana irratti haa ilaallu. Purchase of computerii inni kuni record ta'a yookiin transaction bakka bu'uu danda'a. Discuss a product design with customer. Discuss gochaa jira malee inni kun transaction hin jiru yookiis wanta inni argate wanta inni baase tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf transaction bakka bu'uu hin danda'u. So we do not record. Payment of rent inni kun transaction bakka bu'uu danda'a. So we record it. Waan akkasiidha jechuudha transaction jechuun. Meegaa accounting equation kana fayyadamne kana jechuun asset equals to liability plus owner's equity jenne akkamitti transaction tokko akka galmeessinu barannaa jechaadha. Gaama kutaa kana keessatti accounting equation sadan kana fayyadamne transaction irratti akkamitti akka apply goonu. Equity akkuma isinitti hime share capital ordinary fi retained earning ta'uu danda'a. Retained earning by itself has revenue, expense and dividend effect isaanii dura isinitti dubbadheera. Inni hir'isumoon dabalu isaan sirriitti qabachuu qabdu. Isaaniin fayyadamne egaa akkamitti akka transaction yookiin economic event of an organization akkamitti galmeessuu akka qabnu mee ilaallu gaa. Amma fakkeenyaaf example waanii kana keessatti maaltu ta'e jennee adda baana. Analyze goona gaa transaction tokko isaa booddee akkamitti akka galmeessinu. Investment by shareholders jedha transaction jalqaba. Raya and Barbara Neil decides to open a computer programming service which he names SoftBite. SoftBite kan jedhamu tokko maal banuu barbaade computer programming service kan jedhu tokko business akkasii banuu barbaade. On September 1, 240 they invest cash of 15,000 in exchange for ordinary share jedha. Maal invest 15,000 bifa kaashiitiin maal godhani invest godhani jalqaba ittiin ka'uuf jechuudha. So akkamitti galmeessina ree kana kaash jenne aseetii jalatti kaashii jalatti 15,000 kana galmeessina. Itti aansine kaapitaalii owners equity yookiin immoo equity jalatti share kaapitaalii jalatti 15,000 jenneetu galmeessinaa jechuudha. Maaliif investmentiidha. Investmentiin immoo equitiin dabalaa jenneerra. Inni kun immoo share capital ordinary waan ta'eef immoo kaapitaalii jalatti galmaa jechuudha. Retained earning itoo hin taane. Kanaaf kaash jennee 15,000 akkasuma gama mirgaanis 15,000 kaapitaala jalatti galmeessina. Mee lammaffaa irratti immoo maaltu ta'e? Purchase of equipment for cash. SoftBite'n biizinesiin jedhamu kun immoo maal godhe? Equipmentii kaashii kaffaleet ammoo kaffaleetu jechuudha. Maal godhe? 7,000 equipmentii bite. So akkamitti galmeessina ree? Eventii isa lammaffaa kanarratti kaashii amma kaashiin galiitoo ta'e toon taane hin bahe waan ta'eef aseetii kana hin hir'isa. Kaashii hin baasne malee hin galfanne miti. Isa jalqabaatti yeroo invest godhan hin gale 15,000. So as keessatti garuu equipmentii bite kaashii baaseetu. So inni kun maalidha ree? Aseetii marratti dhiibbaa uume lachuun isaayyuu. Kaashii hin hir'isa, equipmentii hin dabala. Lachuun isaanii garuu asset accountidha. Equipmentiinis kaashiinis jechuudha. As keessatti gaa waan sin ilaallachaa deemuu qabdanii harki mirgaaf harki bitaa equationii gamaaf gamanaan
lachuun isaanii walqixa ta'uu isaanii cheekii godhachuu qabdu. Yoo walqixa hin taane waan isin hojjechaa jirtan kuni dogoggora akka ta'e bartanii daftanii sirreessuu qabdu jechuudha. Amma immoo mee sadaffaan immoo tiraanzaakshinii sadaffaa irratti immoo maaltu ta'e? Purchase of equipment on credit. Inni kun immoo liqaatiin bite, bifa liqiitiin yeroo gara fuulduraatti kaffalaa jechuudha. Saappilaayi immoo bite. Saappilaayiin asset accountiidha. Soft buy purchase for 1,600 from ACM supply company, computer paper and other supply. Supply is expected to last several months. The purchase is on account. Liqaatiin supply kana bite yeroo liqaatiin supply kana bitatu maal jennere? Supply jenne asset accountii jalatti 1,600 galmeessinaa jechuudha. Amma immoo gama mirgaatti ceene immoo krediitiidha waan ta'eef yookiis immoo liqa waan ta'eef liabilitii jalatti 1,600 jennee galmeessuu qabna jechuudha. Akkasumatti itti fufa. Mee arfaffaa irratti immoo maaltu ta'e? Eventii akkamiitu ta'e? Service provided for cash jedha. Servisii kenne softi baayitiin kuni servisii kennuu jalqabee gaama. Erga dhaabeeti biizinesii sana erga hundeesse gara operate gochuu eegalee jechuudha. Opereetii wanti opereeshinii irraa argamu immoo retained earning jalatti ramaduu eegallaa jechuudha. Amma servisii kenneetu kaashii fudhate maallaqa galfatee jechuudha. Soft bite received 1,200 cash from customer for programming service it has provided. Yeroo amma servisii 1,200 kenne kaashii yeroo fudhatu kaashii galii ta'e waan ta'eef kaashiin hin dabala. 1,200 inni asset accountii jalatti. Isaa booddee service revenue argate. Servisii kenneetu revenue argate waan ta'eef isa kana revenue accountii jalatti 1,200 galmeessinaa jechuudha. Akkuma kanaatti deema gaa. Inni kuni amma transaction shanaffaa irratti immoo advertising on credit. So buy receive a bill for 250 from daily news for advertising but postpone payment until a later date. Maal godhe isa kana immoo maal godhe servisii yoo kenneera. Asirratti maal godhe servisii kenne osoo hin taane advertisement yookiis immoo gabaasa wayii akka namni isaaf gabaasuu fi birrii 200 yookiis immoo maallaqni yuuroo natti fakkaata isa kanaan walii galaniiru. Advertise godhanii fiiru jechuudha namoonni murtaa'an wayii. Advertise godhe garuu immoo maallaqa hin kaffalleef. So kanaaf akkamitti galmeessuu qabna jechuudha. Liqaa kana ganaa kaffala waan ta'eef fidaatu irra jira waan ta'eef 250 account payable liability account waan ta'eef liability jala dhufneetu account payable jalatti 250 galmeessina. Amma immoo advertising expense jenne expense incur godhe waan ta'eef yookiin baaseera. Ganaa gara fuulduraatti kaffala malee. Isa kana advertising expense jalatti galmeessinaa jechuudha. Bifuma kanaan adeemaa jechuudha hundisaayyuu. Akkuma kanaatti galmeessaa adeemna. Yeroo expense jala equity jala amma yeroo revenue argatu equity jalatti galmeessinaa. Bifa kanaan deemna. Fakkeenya tokko sinii laadheera waan ta'eef more yoo shaakaltan sinii gala gara dhumaatti dividend akkamitti akka galmeeffamu sinitti meetan sinimmoo ofii shaakaltuu salphaatti sinii galuu danda'a. Amma immoo transaction kurnaffaa kanaa ilaalu. Transaction kurnaffaan kun maaltu ta'e? Dividend. The corporation pays a dividend 1,300 in cash. Kana jechuun 1,300 bifa kaashiidhaan shareholderoota isaaf yoo kaffale akkamitti galmeessina jechuudha.
dividend owners equity jala deemne dividend jenne dhiifama. Egaa yeroo dividend yookiin shareholderota isaa fi kaashii 300,000 kana kaffaluuf immoo akkamitti galmeessina jechuudha. Kaashii jennee kaashii jalatti 300,000 jenneetu galmeessina jechuudha. 300,000 hin bahe waan ta'eef kaashiin kun immoo kaampaanii sanaa fi galii ta'e toon taane yookiis kaashiitu kaffalame toon taane kaampaanii sanatu kaashii nama biraaf kaffale waan ta'eef yeroo kana hin hir'ata jechuudha. Akkasuma dividend equity jala dhufneetu dividend meeqaan galmeessina jechuudha 300,000 dhaan. Dividendiinis equity kana hin hir'isa jennee dubbanneerra yeroo dura. Bifa kanaan galmeessineeti xumura irratti equationii karaa mirgaa fi karaa bitaatiin wal qixanuu ta'uu qaba. Yoo wal qixan taane ta'e bakka tokkotti dogoggorreerra kanaaf sirreessuu qabnaa jechuudha. Bifa kanaan kan nuyi galmeessinuu jechuudha transaction moorra deddeebitanii yoo yaaltan baay'ee isiniif gala jedheen abdadhaa. Inni kan biraan har'a ilaallu financial statementidha. Egaa financial statementiin maal akka ta'e hin ilaallaa jechuudha as keessatti. Akkasuma gosoonni financial statementii meeqatu jiru kan jedhu. As keessatti gosoonni financial statementii gosa 4tu jiru. Isaanis income statementii, retained earning statementii, statement of financial position, statement of cash flow jenneetu jechuudha. 4 kana qabna. Egaa erga 4 kana qabaanne jalqaba financial statement jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaaluun nurra jira. Yeroo definitionii accountingii ilaalle kutaa jalqabaa keessatti accountingiin maal godha jenne it communicates economic event to interested user jenneer. Akkamitti financial informationii kana communicate godha kan jennu immoo bifa financial statementii kanaatiin jechuudha. Financial statementii kana qopheesseetu interested user isaatti communicate yookiis immoo report godha jechuudha. Isaan kan immoo gosa 4 ilaalla. Income statementii, retained earning statementii, financial position fi statement of cash flow kan jedhu kanatu jiru jechuudha. Bifa kanaan communicate itti godha jechuudha interested user isaaf. Egaa income statementii akkamitti qopheessina? Income statementii jalatti maaltu hammatamaa kan jedhu immoo mee tokko tokko naa ilaallu. Income statementii jalatti kan hammataman revenue yookiis immoo yeroo biizinesii sana operate godhu yookiin servicii kennee bu'aa yeroo argatu, expense yeroo incur godhu warra akkasii kana hammata income statementii. Kana jechuun income statementii yeroo jedhu at a specific period of time kaampaaniin tokko hin buufate moo hin kasaare kan jedhu tokko nutti agarsiisaa jechaadha income statementii. Yeroo kana qopheessinu jalqaba yeroo income statementii kana qopheessinu maqaa kaampaanii sana jalqaba irratti barreessuu qabna. Gubbaa isaa irratti jechuudha. Itti aansine gosa statementii sana income statementii yoo ta'e income statementii, yoo cash flow statementii ta'e cash flow jenna. Itti aansine yerootti waan sana qopheessine. Akkuma sirraa ilaaltan amma fakkeenyaaf soft bite incorporation jennee taansine income statement hojjechaa irra income statement jenna. Then for the month ended September 30, 2014 kana galmeessa kana jennaa jechuudha. Then isaa booddee maal goona warra revenue jalqabar amma yeroo servicii kenne revenue argate sana revenue jenne transactionii sana keessatti galmeessineerra. Revenue sana hundasaa isa transactionii sana irraa gara kanaatti transfer goone yookiis immoo total revenue keenya finnee dhufne jalqaba irratti barreessinaa jechuudha. Isaa booddee expense keenya chapter 2 keessatti bifa debitii fi creditiidhaan hin baranna ganaa more deeply keessa galle
Ammaaf garuu yeroo revenue asii karaa mirgaa kanaan expense akkuma bifa deebitiif and credit expense kana karaa bitaa kana galmeessina. So isaa booddee revenue kana erga galmeessine isaa booddee expense kana akkana jennee erga galmeessine dhumarratti tootaalii lamaan isaanii baasna. Amma fakkeenyaaf kanarraa yoo ilaaltani revenue'n argate 4,700 expense'n inni incur godhe immoo fakkeenyaaf salary and wage expense'n jira, rent expense'n jira, advertising expense'n jira, utility expense'n jira. Warreen kana total expense meeqa qabna? 1,950 qabna. Tootaalii revenue kanarraa total expense yoo hir'isnu net income arganna jechuudha. Revenue yookiis galiin baasii keenya yoo caale net income'dha. Yoo baasiin keenya galii keenya yoo caale immoo net lossiitu jira yookiin kasaaraatu jira jechuudha. Isaan kana nutti himaa jechuudha gabaabumatti income statement inni jennu gosa financial statement keessaa inni jalqaba. Income statement erga inni kuni waan kana nutti agarsiisa. Inni itti aanu kun immoo retained earning yookiin owners equity statement kan jedhamudha. Inni kun immoo maal hammata? Income statementiin alatti maal hammata jechuudha. Net income kanan dabalata, dividend fi capitalii dabalateetu jechuudha. Faayidaan isaa immoo maalidha? Statement retained earning statement reports the changes in retained earning for a specific period of time. Jedha. Retained earning kana nutti agarsiisa jechuudha. Kan kaampaanii tokko ati yeroo murtaa'e tokko keessatti retained earning isaa hammamidha kan jedhu erga shareholderoota sanaaf qoodne waan operate goone arganne yookiis biizinesii sana hojjechuurraan galii arganne yookiin kasaaraa nuyi incur goone kana hundasaa erga hundasaa kanatti herreegne kaaneetu dhumarratti biizinesii sana gaggeessuuf hammamtu biizinesii sana keessatti nuu hafe kan jedhudha retained earning sana hojjechuudha jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba yeroo kana hojjennu akkuma dura jedhe maqaa kaampaanii sana jalqaba irra galchina. Taansine statement name yoo income statement ta'e income statement retained earning yoo ta'e retained earning jennee galmeessina. Isaa booddee date sana yookiin period nuti financial statement hojjennu itti aansine egaa yeroo retained earning hojjennu kana net income kana yoo loosii ta'e hin hir'isna. Yoo net income ta'e immoo idaanaa jechuudha. Jalqaba maaltu jira amma akkuma jirutti income statement keessatti net income yookiin loosii arganne sana gadi finnee dhufnaa jechuudha. Isaa booddee dividend yookiis immoo waan nuyi shareholderoota sanaaf laanne kaashii waan sana jechuudha. Isaa booddee yoo kaapitaaliin jiraate kaapitaala itti daana yoo hin jiru ta'e garuu hin jiru warruma kana galmeessina jechuudha. Kanadha retained earning amma fakkeenyaaf yoo asirraa ilaalle isa jalqaba income statement hojjennu irratti 2,750 arganneerra isa akka jirutti gadi finnee dhufna. Isaa booddee dividendiin immoo jira. Dividendiin meeqatu jira? Transactionii keessatti galmeessineerra yaadachuu qabdu gara duubaatti deebitanii achi keessatti 1,300 dividendii kenneera. Dividendiin immoo owners equity hir'isa jenneerra. So kanaafiyyuu hir'isuu qabna 1,300 kana net income irraa. Kaapitaaliin as keessan jiru waan ta'eef inni kun as keessatti ramadamu. Kanaafiyyuu yeroo 2,750 kanarraa 1,300 hir'isnu retained earning keenya meeqa arganna jechuudha? 1,450 arganne jechuudha. Bifa kanaan hojjenna. Statement of owners equity or retained earning kan jennu jechuudha. Inni itti aanu statement of financial position. Statement of financial position immoo maal galmeessa jechuudha? Inni immoo asseetii, liability fi owners equity kana bakka tokkotti at a specific date, a specific period of time itoo hin taane guyyaa murtaa'e tokko keessatti
possessionii kamiirra akka jiru kaampaaniin tokko kan nutti agarsiisudha. Aseetii hammam qabaa, liability hammamtu irra jira, owners yookiis immoo equity hammam yookiis owners claim hammam qabaa kan jedhu tokko kan nutti agarsiisudha. Statement of financial possession. Yeroo isa kana hojjennu immoo jalqaba maal goona? Aseetii keenya galmeeffanna. Warra aseetii ta'an bakka tokkotti sassaabbanna. Itti aansine liability keenya, itti aansine equity keenya galmeessinaa jechuudha. Jalqaba maqaa kaampaanii sana barreessuu qabna. Itti aansine statement name, itti aansine specific date waan ta'eef akkasa sana 4 months ended hin jennu jechuudha. Isa kana keessatti specific period of time itoo hin taane specific date dha. So kanaafiyyuu aseetii amma fakkeenyaaf kanarraa yoo ilaalle equipmentii 7,000 qabna. Aseet accountii warra ta'an. Supply 1,600 qabna. Account receivable 1,400 qabna. Kaashii immoo 8,850 qabna jechuudha. Isaan kana walitti dhiyaane total aseetii keenya meeqa arganne? 18,50 arganne. Isaa booddee equitiin keenya share capitalii meeqa qabna? 15,000 qabna. Retained earnings keenya 1,450 qabna. Yeroo walitti dhiyaanu meeqa? 16,450. Isaa booddee liability immoo meeqa qabna? Account payable jennee galmeessineerra yeroo darbe transaction keessatti. Inni 1,600 qabna account payable jechuudha. So isaa booddee 16,450 kanaa fi 1,600 kana yeroo walitti dhiyaanu 8,850 argachuu qabna jechuudha. Kana jechuun aseetiin keenya asset equals to liability plus equity isa jennu kana nu dhugoomsuu qaba yeroo statement of financial possession hojjennu jechuudha. Kanaaf as keessatti total aseetii keenya 18,850 akkasuma equity fi liability walitti dhiyaamanii 18,850 nu dhufanii jechuudha. Kanadha statement of financial possession inni jennu. Inni ka biraan immoo inni dhumaa yookiin arfaffaani statement of cash flow kan jedhudha. This provides on cash receipt and payment for a specific period of time. Kana jechuun kaashii qofa irratti kan xiyyeeffatu waan kaashiidhaan bitame yookiis kaashiidhaan waan kaffalame tokko irratti kan xiyyeeffatu statement of cash flow kun kan inni nutti agarsiisu jechuudha. Kana jechuun statement of cash flow kun maal isinitti fakkaate? It answers the following important question. 1. Where did cash come from during the period? 2. What was cash used for during the period? 3. What was the change in cash balance during the specific period of time? Kana jechuun kaashii tokko eessaa dhufe? Kaashii tokko maalitti fayyadamne? Kaashii tokko irratti jijjiirama maaltu fide yookiin cash balance tokko irratti jijjiirama maaltu fide kan jedhu informationii akka kanaa nuu kennaa jechuudha. Isaan kana immoo bakka sadiitti qoonneetu ilaalla. Qoonneetu hojjenna statement of cash flow kana. Tokko cash flow from operating activity. 2. Cash flow from financing activity. 3. Cash flow from investing activity. Cash flow from operating activity kan jennu fakkeenyaaf yeroo servisii sana kenninu hojii tokko hojjenne servisii yeroo servisii kennine yeroo maallaqa fudhannu yookiin kaashii fudhannu inni kun operating activity irraa kan dhufedha. Yeroo salarii hojjettoota keenyaaf kaffallu suni maalidha? Operating activity irraa dhufe. Investing activity irraa dhufe kan jennu immoo fakkeenyaaf laandii tokko building tokko equipmentii tokko yeroo binnu immoo warra akkasii immoo investing activity irraa warra dhufan jechuudha. Kaashii warra akkasii. Inni sadaffaan financing activity kan jennu immoo kan akkamii ta'uu danda'a?
lo'aanii tokko lo'aanii yeroo lo'aanii tokko kaffallu yeroo namni tokko fakkeenyaaf loongi termi lo'aanii ta'uu danda'a. Waan kana kan nuyi kaffaltii nuyi kaffallu kuni financing activity dha. Yookiis immoo kaapitaala shareholderoonni sun kaffalan suni maal jedhama? Inni akkasiifaa kuni financing activity irraa kan dhufedha. Sourcing cash flow kana jechuudha. Akka kanaatti sadiitti qoonneetu kan nuyi hojjennu statement of cash flow. Fakkeenyaaf kanarraa yoo ilaalle akkuma dura jenne jalqaba maqaa kaampaanii sana barreessine itti aansine statement of cash flow jenne barreessina. Then for the month ended jenneet yeroo itti qopheessaa jirru sana barreessina. Egaa ammas keessatti fakkeenyaaf haa ilaallu. Cash from operating activity kan jennu fakkeenyaaf as keessatti maaltu jira? Kaampaaniin kana keessatti cash receipt from revenue 3,300, cash payment for expense 1,950, net cash provided by operating activity. Operating activity irraa waan argame gamma kaashiin revenue hojii hojjechuu yookiis immoo servicii kennuu meeqa argateera 3,300, expense yoo meeqa incur godheera 1,950. Net cashiin saagaa from operating activity meeqa arganna 1,350. Mee amma immoo inni lammaffaan cash flow from investing activity. From investing activity jechuun egaa purchase of equipment biteera. Meeqaan biteenne transactionii isa darbe keessatti 7,000 bitee jenneera. Inni kun immoo from investing activity. Kan biraan jira investing activity irraa kan argate kaampaaniin kun hin jiru. Kanaaf tootaaleensaa 7,000 kana nuu ta'a jechuudha. Cash flow from financing activity. Mee haa ilaallu kanammoo. Inni kun immoo sale of ordinary share. Ordinary share kana yeroo capital shareholderiin kun kaffalu meeqa 15,000 jennee jalqaba irratti galmeessineera. Investmentii jechuudha. Transactionii jalqaba irratti 15,000 inni galmeessine kuni from financing activity dha. Itti aansine dividendii kan inni kaffales financing activity jalatti ramadama. Isaa booddee net cashiin financing activity irraa argame yoo meeqa 15,000 hir'isu 1,300 walii gala 13,700. 13,700 argateera financing activity irraa. Isaa booddee warreen sadan kana walitti finnee idaaneetu xumura irratti waan nu argannu keenyaa jechuudha. Kanaaf egaa amma jalqaba operating activity irraa 1,350 qaba. Investing activity irraa 7,000 qaba. Financing activity irraa 13,700 qaba. Isaa booddee sadan kana yeroo walitti idaanu meeqadha? Yeroo walitti idaanee keenyu meeqa nuu ta'a? 8,050 nuu ta'a jechuudha. Isaan kanadha kan nuyi galmeessinu jechuudha. As keessatti dogoggorri ni jiraachuu danda'a. Isa kana sirreessaa 13,000 fi bifa 13,000tiin hojjeteera. Isa kana dogoggorri ni jira as keessatti da'ama lakkoofsa. Isa kana sirreessaatii kaa kanadha gabaamatti statement of cash flow kan jennu immoo kanumaan chapter 1 kana xumurreerra. Kabira chapter 2tiin yeroo dhiyoo keessatti walitti deebina jechuudha. Galatoomaa nagaan turaa horaa bulaanna.